Akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya akka dhaggeeffataaf daawwataa jirtan Keelloo Miidiyaadhaa oduu har'aan isinitti hima. Boba'aan seeraan alaa gurguruun hidhaa waggaa 5 akkasuma qarshii 500,000 akka nama dabsiisu labsiin irra ba'e ifoomse. Itoophiyaa biyya akkuma doolaaraa boba'aan gabaa gurraachaan gurguramu keessatti balaa karaa saniin dhufu to'achuuf paarlaamaan Itoophiyaa irra labsii haaraa dabarsee jira. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii idilee 14ffaa har'a geggeesse kanaan labsii sirna bittaa fi gurgurtaa bu'aalee boba'aa irratti mari'achuun sagalee mormii lamaa fi kan sagalee hin kennine tokkoon sagalee caalmaan raggaasiseera. Labsiin kun buufataaleen boba'aa tajaajila addaan hin cinne akka kennan dirqamsiisuuf boba'aan utuu jiruu tajaajilli akka addaan hin cinne kan taasisudha jedhameera. Gatii gurgurtaa mootummaan kaa'een ala oomisha boba'aa daldaluu akkasumas oomishaalee boba'aa wantoota badaa waliin walitti makuun hidhaa cimaa waggaa 3 hanga 5 fi maallaqa birrii 300 hanga 500 akka nama adabsiisu labsicha keessatti caqafamee jira. Akkasumas namni oomishaalee boba'aa akka hayyamameen alatti kuuse bakkaa fi sirna daldalaa itti gurguramuu qabuun alatti gurgure yookaan meeshaa balaa qaba jedhameen kan gurgure kamiyyuu qabeenya boba'aa irraa dhaalamuun hidhaa waggaa 3 hin caalleenii fi adabbii birrii 350 hanga 500 akka adabamu murtaa'eera. Daarektarri olaantuu abbaa taayitaa Inerjii fi boba'aa aaddee Saaraallaa Abdullaahi qaamolee dhimmicha ilaallatu waliin ta'uun seera alummaa to'achuuf seera cimaa akka barbaachisu waliigaltee irra gahamuu himaniiru. Labsiin duraan ture lakkoofsa 838 muraa 2006 irratti bu'aalee boba'aa to'achuun walqabatee hanqinaalee akka qabuu fi kan amma ragga'e qisaasamaa fi rakkoolee damichaa hambisuuf ga'ee olaanaa akka qabu akeekamee jira. Odeeffannoo itti aanuun paarlaamaan labsii qabeenyaa deebisiisuu hanga waggaa 10 duubatti deebi'ee hojjetu raggaasise. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii idilee 14ffaa irra geggeesseen labsii qabeenya deebisiisuu raggaasisee jira. Labsichi jalqaba ji'a waxabajjii bara 2024 mana marichaaf kan dhiyaate yoo ta'u dabalataan akka ilaalamuuf gara koree dhaabbii dhimmoota seeraa fi haqaatti ergamee ture. Labsiin irraa amajjii 9 bara 2025 raggaasifame kun mootummaan qabeenya madda isaaniin ibsamne akka to'atuu fi deebisiisuuf aangoo kenna. Kaayyoon labsichaa inni jalqabaa qabeenyaawwan yakkoota galii argamsiisan hunda ilaallatan deebisiisuuf bu'uuraalee seeraa bal'aa diriirsuudha jedha. Labsichi seerri haaraan kun qabeenya qabatamaa fi hin qabatamne irratti duubatti deebi'uudhaan kan xiyyeeffate yoo ta'u liqii baankii, aksiyoona, boondii fi qabiinsa dinagdeen faayidaa qaban biroo dabalatee qabeenya bal'aa ilaallata. Akkaataa labsii kanaan qabeenyi karaa hin ibsamneen argamu bu'uuraa seeraa yakkaa fi farra malaamaltummaa jalatti ni ilaalamaa jedhame. Labsichi qabeenya tilmaamisaa birrii miliyoona 10 ol ta'anii fi waggoota 10 darban keessatti argaman ilaalchisee qabeenya hin ibsamne irratti gaaffiin qabeenya deebisiisuu mana murtiitti dhiyaachuu ni danda'a jechuun tumame. Kana malees qabeenyi sun maddi isaa eessa akka ta'e qoratamuun akka harka mootummaatti deebi'u ni taasifama jedhamee jira. Odeeffannoo itti aanuun dippiloomaatonni Finfinnee mandheeffatan beekamtii mootummaan ala gara Tigraay fi naannolee biraatti sochii akka hin taasifne akeekkachiifamanii. Itoophiyaa biyya gaagama waraanaa ammaataaf yaaddoo fonqolchaa jala jirtu hawaasa idil addunyaa dippiloomaatotaa fi qaamota hojii deeggarsa adda addaa irratti hirmaatan beekamtii mootummaan ala naannolee takkaa hin imalle xalayaan akeekkachiifamaniiru. Xalayaan kun dippiloomaatonni biyyoota alaa beekamtii mootummaa federaalaa ala gara Tigraay imalaa turuun booda akka barreeffame kan eerame yoo ta'u xalayaa kanaan ayyama mootummaa federaalaan ala gara naannolee Itoophiyaa fi daangaatti sochii taasisuu dhorkeera. Gabaasni Shaggar Times Media jedhamu irraa argame akka akeeketti ministeerri dhimma alaa dippiloomaatonni teessoo isaanii Finfinnee keessa taasifatan mootummaa osoo hin beeksisiin magaalattii akka hin baane akeekkachiifameera. Akka xalayaa ministeera dhimma alaa torbee tokko dura hawaasa dippiloomaasiitiif ergameetti dhaabbileen hawaasaa addunyaa daangaa biyyattii keessatti sochii hojjetan kamiifuu dursanii ayyama akka gaafatan dhaamameera. Akka gabaasa kanaatti dhaabbileen idil addunyaa fi naannoo Finfinnee keessa jiran dhaabbileen hawaasaa dippiloomaasii fi dhaabbileen idil addunyaa miti mootummaa ta'e imala isaanii Finfinnee alatti godhan ilaalchisee dursanii waajjira ministeerichaatiif onka guutuu qabu. Haa ta'u malee xalayaan hawaasa dippiloomaasiitiif barreeffame kun akeekkachiisni kun imala hojiif ta'uu fi dhuunfaaf akka ta'e ifa hin goone. Akka odeeffannoon ministeera dhimma alaa irraa argame agarsiisutti xalayaan wal fakkaataan barreeffamus ammas dippiloomaatonni tokko tokko beekamtii mootummaa federaalaa malee socho'aa akka turan ibsameera. Waggaa tokko dura ministeera dhimma alaa gabaasa isaa mana maree bakka bu'oota uummataaf yeroo dhiyeesse naannoleen hojii hariiroo alaa mootummaa federaalaaf ramadame irratti
heera biyyattii qofaan hirmaataa waan turaniif manni marichaa yaadachiisaa akka baasu gaafatame. Itoophiyaa keessatti gaaga'ama waraanaa biyyattii mudatee jiruun dinagdeen biyyaa baay'ee kufeera. Qondaalonni mootummaa hedduunis walii isaaniif amanamummaa qabaachuun irratti akka deeme eerama. Addatti naannolee federaala gidduu wal takaaruu waan hammaateef xalayaa kanaan naannolee akka Tigraay, Amaaraa fi Oromiyaa keessatti sochiin taasifamu ayyamaan ta'uu akka qabu caqafamee jira. Odeeffannoo itti aanuun Affaaritti jiraattonni 58,000 ol sababa kirkira lafaatiin qeerraa buqqa'an bakka biraatti qubsiifamani. Naannoo Affaar godina Gabiraasuu, aanaalee Dulasaa fi Awwaash Fantaallee irraa namoonni 58,000 ol sababa kirkira lafaatiin buqqa'an gara wiirtuuwwan gaaddisa yeroo 8 keessatti qubsiifamuun deeggarsa argachaa akka jiran Komaandi Poostii naannichaa hundeesse beeksiseera. Hoogganaan Biiroo Aadaa, Dargaggootaa fi Ispoortii naannoo Affaar akkasumas qindeessaan Komaandi Poostichaa Ahimad Ibraahim akka himanitti jiraattota 54,180 gandoota 8 irraa buqqa'anii fi hojjettoota waarshaa sukkaaraa Kasam 4,458 ta'an deeggarsa namoomaa argachaa jiru. Qindeessaan Komaandi Poostichaa kana kirkira lafaa hanga heektaar iskeelii 5.8 ga'u irra deddeebiin mudate hordofee hawaasni rifachuu guddaa keessa akka turan kan ibsan yoo ta'u, warra gaaddisa keessa jiraniin alattis namoonni horii isaanii waliin gara naannoo Amaaraatti imalanis ni jiru jedhaniiru. Odeeffannoo dhumaatiin Ameerikaatti balaan abiddaa hammaataa jiraachuu himame. Ibiddi bosona Ameerikaa magaalaa Los Angeles keessatti ka'e gara tulluu Hooliwuuditti babal'achaa akka jiru himamaa jira. Sababa kanaan jiraattonni 100,000 ol naannoo sanii akka baqatan ajajni kennameera. Ibiddi bosona guddaan naannoo Los Angeles Ameerikaatti boba'aa ture halkan edaa irraa eegalee gara tulluu Hooliwuuditti akka babal'ate himameera. Kibxata darbe irraa eegalee naannoo hedduutti ka'aa kan ture balaan ibiddaa kun hojii dhaamsuu walxaxaa akka taasise yoo ta'u, jiraattonni 100,000 ol ta'an naannoo sanii akka baqatan ajajni kennameera. Obomboleettiin ibiddaa kun guddaadha jechuun kantiibaan magaalaa Los Angeles Kaaren Baas ibsaniiru. Kaleessa waaree booda Hooliwuud Hiils keessatti ibiddi haaraan ka'uun namoota baqachuuf sababa ta'uu itti gaafatamtuun balaa ibiddaa Kiristiin Kirooyil himaniiru. Qondaaltonni magaalattii akka jedhanitti Los Angeles keessatti ibiddi kallattii 6 gubachaa akka jiru yoo ta'u, kanneen keessaa 4 to'annoo ala ta'aniiru. Kanneen magaalattii gama bahaa fi dhiyaa dabalatee jechuudha. Saansis Faayir halkan edaa tulluu Los Angeles keessatti ka'e lafa hektaara 20 uwwisuu barbadeessee jira. Namoonni abidda dhaamsan gargaarsa helikoophteraan abidda dhaamsuu fi akka hin babal'anne ittisuu danda'aniiru jedhame. Dhaabbanni dhuunfaa akka Weezer miidhaan dinagdee balaa ibiddaa kanaan qaqqabe biliyoona 50 ol akka ta'u tilmaameera. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo narraaf qabanne kana fakkaata. Ka guyyaa boriin haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.